sodaatitti nuti isin jala saalfatuu qaba. Durriyyeen Finfinnee jirtu feemasoonni guutuun soddoota kenna. Isin jala saalfatuu qabna. Wanni har'a gandaaf ganda walitti buusuuf gandaan wal ijaaran. Irraa banii yookaan namba maaliifi dubbattuun barbaada waan ta'eef. Mi'uutiirran jirtu hin dubbatta garuu dubbii yoo waa hattee jiraatte ganda jedhan dhokotin. Ganda yalla Dhimma gandaaf eda kadu fe nazir dhimma gandaaf koo tokko la. Tembo mana isa dhaqee achitti live seene asli irratti hidhame eenyu namni biraa kaisanii wajji jiru tokko jedhi waa'ee asli Ana wati wajjin turre. Ana wati wajjin turre mana mubaari. Mana nazir. Eda katurre eenyu faadhan jedhee baro live sanira wajjin. Ana asii keembooni. Akkasimi nazir jiru nazira gammaan warrabsutti jiru maali wanni nuti hanne sun mee fida namicha waa'ee namicha hidhamuudha maaliif Abbaa hidhen baasini jala deemtee namicha booda laayifii fidde. Nutti himeemi murti guuto. Annan dhagee bar ijoollee walirraan dhagee bar. Ijoollee walirraan dhagee. Amma dhimmi wal karaakkaruun jiru gara murtii guddaan nu eega nuti. Asli. Mubaarak. Anama waan sitti akka hiriyyaa tokko waan sitti himu waan sitti himu. Gargaarsa uummata Oromootiif feemasoota Adaamaa hin barbaachisu. Waan dandayan haa godhan. Muyyuutu godhi kan inni godhi deddeemuun Ofigeti mutuudhaan. Nuti taa'ee gogee bulaana. Gargaarsa uummata Wallootiif feemasoota Adaamaa hin barbaachisu. Feemasiin Adaamaa hundi isii hattu sitti maaraan. Hundi isii all of hundi keessan hattuudhaaf hin jedha bara. Wannummaa yoo risiitii isin gaafatan isin kasheekkotaati kastaadiraayyaa abbaa maccaa dhiiftanii risiitii keessan ergitaniif min falligaachuuno min taassiboono een attaaqimde mubaarak ati maa inni kana hin beeytu hattummaan kana wallahi ani hin barre isuma murtii guttootiis jechuun dhaga'ee hin beekta dhimmicha dhumarra haasofna jedhamee ture hadda haasaan hin isisin iyyuu murtii guutoon hin isisin isaaf rabbi uf beeka akkaawuntii yeroo keessan ijoolleen dhayxee gaafattu akkaawuntii ofii itti erguun osoo akkaawuntiin ustaad raayyaa abbaa maccaa jiru osoo kasheekkota walloo jiru itti erguun maaltu yaadameeti hattummaa agarsiisa jechuudha. Kanaaf nuti wanni nu barbaannu ummata keenya gargaaratu barbaanna ummata keenya mootu akkaawuntii sheekkota wallootii fi ustaad raayyaa abbaa maccaa irratti gargaarachuu barbaanna yoo feetan kiisa keessanii baasa dhaqaa gaafadha. Yoo feetan akka garee warra Adaamaa jiraatutti waa waliin buusaa dhaqaa waa godhaafi. Waan sanirraa feef shilingiin sumuuniin biyya keessaa biyya alallee feemasii Adaamaa irratti ergamu hin jiru. Siin jiraarra kana fudhadhu jibbaa biraas. Fudhadhee duraanis ergi hajeen jiru. Qarshiin nutti ergame hin jiru. Kun hin jiru laa. Namicha hidhame qarshiin ergame sigarsiisuu iskiriin irratti. No anan baanu namicha hidhame maaliif nama hisse baasuu oolte ati? An namicha hidhame baase birrillee. Guuref deeggartoota kiyya guuref sin ilaallatu sun warra na jaalatu guuref maatteero. Abbaa hiisiseen baanaa bara akka waan nuti hiisisnee. Goya miitu. Dhagay. Kaliifoo dhagay. Murtii guutoo. Murtii jaalladha hin beektu. Keessa walii barreessina hin beektu. Disrespect si hin beeku hin beektu. Iccitii baay'ee waliin qabna hin beektu. Waata kan dubbanna hin beektu. Garuu namichi kun akka ilaalcha kiyyaatitti nama guddaadha hin miidhame jedhe sammuun kiyya itti amane sagalee taane afachuka sagalee taane fidhamuun isaa sirrii miti jenne baafne gargaarsifne sigalee miti waan nyaandurrallee uf qabne kuma dhibba ummata irratti ergine jenne fi erguu hin deemna ammaa tanayyuu kana keessa kuma dhibba lama ol ergineef yoo feetan dhaqaa saama namichi miskiina kana ka godhe si gaafan nuti. Abbaa feene gargaarsisuuf eeyyama nama tokkoon gaafannu nuti mangista irraa miti nuti nama nu amanu qofatu nama nu gargaaraa jedheen gargaara every atillee akkasuma mubaarakis akkasuma wal kokkee wal qabuun hin barbaachisu garuu dhimmi ummata walloo dhimma nama dhuunfatii miti dhimma hawaasati dhimma waloo kennati nu ilaallata isin immootu yoo feetan kiisa keessanii baaftanii gaafachuu dandeettan wanni isin akkaawuntii karaa keessatiin shaqaalatti ergitanii keessa waan jimaa murattaniif hin jiru kasiin jedhaa jiru kun asliidhaa fudhu sodaa pilisti jaaladha karaa kabajaatiin maaliif nam tokko irra deebi'ee duba dubbiin tun deemtee Okay.
mi addaan isin qabne jalqaba irraa dhumarratti hordofaa turre asli Mubaarak murtii guutuu jalqaba irraa amma dubbii waan irratti deebi'eef gaafii ati na gaafatteef qoy khalifa gaafii ati na gaafatteef ani murtii guutuu jedhee nama tokko taargeet hin goone kalees har'as durriyyee adaamaa jedhe araadaa tayaa jedhe si galee miti araadaa tayuu diddaniitiniin piroomaksi faaraa taatanii dura dhaabbattan akkamitti jedhe inaan wabillaahi ilkariim osoo miliyoona tokko ati nyaatte lubbuuti atiin naqalanii atiin naqalan malee hin dubbadhu si galee miti garuu maaltu ta'e beektaa murtii guutoo ida namichi kuni hattuudha maqaa wallootiin 600,000 akkaawuntii isaas irratti qabamee jette abbaan fire haa qabsiisu qoyka gaariidha nama koree bakka buufanne birriin isarratti haa guuramuu jette kanallee sirraa dhage hidha hattuu ta'ullee sirraa dhage okay kana keessatti amma eeywa ooyka amma eega dubbii ganda jetteef kaasban osoo gandummaa taate namichi ganda kiyyaa miti warri madaa'e alagaan tume ganda kiyyaa miti atis ganda kiyyaa miti ilma arsii gargaarutti hin jiru wallahi ganda salaan nama gandummatti amanuu miti atii fi obboleessi kiyya turuudha naa tokko si galee nama tuqin dubbiin badii yoo qabaate badii an qabuun na tuqi malee indazii aynat ayimachinyi ana oromoo miliin kennaman nabe kanama qabe gadhiisu nama sin sodaatu booniidhaaf wanni godhee garee ta'e asiisa bira taa'ee nu arrabsu kan Mubaarak arrabsaa isa booksin dhaqi akka dhiiraa booksin dhaqiitin hin naqi anaaf Mubaarak den gadda wallolaan akka dhiiraa booksin wal tumne wal hiisifne deemi wanni asirratti himattuuf hin jiru durriyyee hadamaa keessaa kan asirratti wal ijaara dhiira shugguxii qabda hiddi addaan facaasi kallacha maal goota wallahin irra amma waan tokko naani goota akka obboleessatti akka waan hunda dhugaan baaseetu kana waan tokko naani goota nama kana hunda itti gaafadha yoo dandeessu taattummaa teenyaa dhiisaa akkanumatti itti deebinaa waa'ee gargaarsatii fi waa'ee kana keessa hin turre ammallee hin seennu dheeyillee hin gaafadhu kana asumatti sitti Wir testen jetzt all dieses gabaabumatti alhamdulillah Tekayeroon wanta kana keessa seenu waan keerii jedhee kana seene alhamdulillah rabbiin sadarkaa kana ga'e wanni narra jiru jechaadha uummata kana akka uummanni natti laatatti amaanaa san hundumarra geessisee jira kuma 45 geessisee jira kan kuma 40 jedhamu sunis nama 8 kuma 4 laadhee kan kanarra tafe kuma 12 kanaaf isanillee kuma 12 achi deebi'ee haydamaaraa misiree kaffalee jira warri komii kaasanis caasirra akka beektanii fi kan kaasuu danda'ee qareena irra tafe yoo kanaaf ta'e kuma 2 jechaadha. Saniin achi immoo birriin kaashiin natti laatame suni darasanii wajjinii fi maallaqa qarshii kan itti laadde jira. Kuni ana keessatti birrii kana qabadhee mana kan kootitti galee maatii kan koone harama nyaachisuun hin barbaadu. Kanarratti shakkii akka hin galle akkaawuntii Oromiyaa jedhamu sanis immoo akkaawuntii Oromiyaa kan dhufee larsisuun hin danda'ama. Kanan jechuu barbaada yoommoo wanta kana dogongora uumtee tan jedha naan jettan taatanii dhiisama sin gaafadhaafutti diddaa kaanis kanaan duratti akkuma asii jeneraal hospitaalittis waan kana dubbannee ture hin dinneanii kaashiitti daadheen jira akkaawuntiin sin dabarsanii jirra warri akka dhuunfaattis na lolanis yoo nan arrabseeraadhes sana rabbi kan beeku anamma uummata kanas miidhaa isaanis hin barbaadu jezaa hunda kan laatu rabbi afuutu lillaa jedheen jiran karaa kan kooti.